Egaa kabajamtoota daawwattoota Roobeles akkam jirtan nagaa fayyaadha salaamtaan teenyatan onnerraa kaate isinaa geessu jecha barris bara 2016 bara baajata haarawaa seenuudhaaf guyyaa muraasa tokko tafe baajanni kun baayata ummataa jechuudha wantoota bu'uuraalee misoomaa magaalaa Galamsoo keessatti hojjetan ifaan tolfamee jira kobilistooniin ciraan tolfamee jira baranas kobilistooniin ni hojjetame jaamee gama manneen harka qalleeyyillee hedduun hirmaannaa ummataatiin ijaaramaa jira hojiileen bu'uuraa misooma magaalaa kana keessa jiru hedduu bifa namatti toluun bifa nama miidhaguun hojiileen gaggaarii argaa jirra hojiin kun jabaatetti fuudhaaf hirmaannaan ummataa murteessaa kan biyya alaa kan biyya keessa jirtan hundi keessanuu biyya teessaniif gahee keessan bahuu qabdanii waan dandeessaniif biyya teessan bakka irraa kaatan yaadatu qabdan guddina magaalaa ana isa qofa malee qaama mootummaa irratti dhiisuun qofti gahaa miti mootummaa jechuun ana si ishi tanaaf tana beeytanii Galamsoo biyya seenaa biyya jaalalaa biyya dheeraa Galamsoo biyya hayyoota biyya bakka Galamsoo hudillee kuma beeytan ijoollee diraamaa daddaleessanii wajjin rooba diinoo ogeessi kaameeraa nu dura tira tanaaf miidiyaa kanas asumaan jajjabeessitanii share subscribe like godhuudhaan akka bira dhaabbattan isin jaa galatooma.